Ajaja waliitti kennameen gara laafina tokko malee loltoonni sirnichaa qe'ee uummata nagaa barbadeessuun akkasuma ajjeechaa jumlaa raawwachaa jiran irratti jajjabina saba isaaf manaa ba'e zooniilee maratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachaa jira. Haaluma kanaan korommiiwwan sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kaaba Shaggar aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii giddu galaa Oromiyaa kaaba Shaggar aanaa Yaayyaa Gullallee ganda diimaa keessatti tarkaanfii waraana Impaayera Itoophiyaa irratti kaleessa adoolessa 26 fudhateen konkolaataa waraanaa paatroolii tokko irratti fudhateen 3 ajjeesuun 4 madoon geggeessee jira. Tarkaanfii kanaanis gama meeshaatiin AKM 3 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii oolchee jira. Lolli bilisummaa sabaaf waraana bilisummaa Oromoon taasifamu cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Godin qeellam wallaggaa nagaa wuqibee murnoonni bilchiginnaa qabeenya uummata saamaa jiraachuun ifoo jaalmoo isa bakka taanutti isiniif dhiyeessa. Waraanni sirna Dablees Impaayera Bututtuu Itoophiyaa kutaalee Oromiyaa mara keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun uummata nagaa hidhuu, qabeenya isaa saamuu, barbadeessuu fi ajjeesuu cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 24/2024 waraanni sirnichaa godina qeellam wallaggaa aanaa gaa'oo qebbee ganda badhaasoo Cabaal jedhamutti namoota maqaan isaanii obbo Gannatii Shifarraa fi Baashaa Yaadataa jedhaman jalaalloon isaan qaban hunda guutummaan guututti saamanii deemuu jiraattonni ibsanii jiru. Akka jiraattonni gandichaa kunneen jedhanitti namoonni kunneen namoota nagaa hojii qonnaa irratti bobba'uun jiraatan malee siyaasa keessaa harka hin qabne jechuun yoo dubbatan sirnichi maqaa WBO tooftaa saamichaa godhachuun itti fayyadamaa jira jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Arsii Lixaa nagaa Basaasaa keessatti dhaan namooti irra raawwatam jabaateettuuf jaalirbu dhugaa waan qindeeffatti qabdi. Murni bilchiginnaa badii tokko malee namoota nagaa dararuu hojii isaan gafaa godhachuun hidhaa, saamicha, buqqaatii fi ajjeechaa raawwatu jabeessee jira. Adoolessa 24/2024 ergamtoonni sirnichaa aanaa gada Basaasaa ganda Nagallee Sigaaloo jedhamu keessaa maqaa WBO waliin hariiroo qabduutiin namoota 8 hidhanii jiraachuun beekame. Namoonni yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti raarfamaa jiranis maqaan isaanii Tamaam Shee Kadir, Haji Hayaatoo Daddafoo, Haji Waaqee Galatoo, Haji Qeebaloo Galatoo, Abbaa Jabbaar Huseen, Mubaarik Mahammad, Haji Abdurroo Muddaa fi Haji Gadaa yoo ta'u, haadha manaa Haji Gadaas reebicha hamaa irratti raawwachuun hidhanii jiraachuu maddeen dabaluun addeessanii jiru. Namoota kanneeniin waan kanaan dura hojjettan amanaa jechuun waan isaan hin dalagne reebicha humnaa olii irraan ga'aa jiraachuu fi namoonni kunneenis reebicha hamaa irratti raawwatameen hedduu dhukkubsachaa akka jiran dabaluun ibsaniiru. Godin Lixaa Wallaggaan alatti sibuu dararaa waraan faashisti PP'n jabaate jaaliiraan gameessa akka taanutti isiniif dhiyeessi. Waraanni bilchiginnaa maqaa eegumsa impaayerattiin falaasama garboonfattoota kaleessaa qabatanii dararaa raawwatan kan durii caalmaatti namoota nagaa hiraarsuun hidhuu, saamuu fi ajjeesuun mootii jabaa of taasisuuf hojjetaa jiru. Bifuma kanaanis adoolessa 25/2024 Lixaa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuu bulchiinsa magaalaa Gooriitti waraanni garboonfataan PP magaalaa keessatti namoota nagaa homaa siyaasa keessaa harka hin qabne maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun reebicha jabaa erga irratti raawwataniin booda harka isaanii dudduubatti mana hidhaatti darbatanii jiraachuun ifoomeera. Namoonni hidhamanii jiranis maqaan isaanii kan nu ga'e Dajanee Fiqaaduu, Magarsaa Doktoree, Taammiraat Nagaraa fi Bijigaa Solomoon kanneen jedhaman yoo ta'an sababa reebicha ulfaataa irratti raawwataniifis miidhamanii yaaliin osoo hin godhaminiif mana hidhaatti rakkachaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kaayyoo fi ilaalchi bilchiginnaa olaantummaa aangoo isaanii mirkaneeffachuu fi ilaalcha sabboonummaa Oromummaa jedhu balleessuuf gochoota badii isaanii raawwachuu itti fufuun isaanii sirnichi gara badiisaatti akka deemaa jiru agarsiisa jechuunis jiraattonni dabaluun himan. Bashaggaraana dugdaa murni bilchiginnaa hawaasni maallaqa irra funaannachaa jiraachuun beekama. Jaalnimoona Fayyisaa waan qindeeffate qaba. Sirni diinagdeen harkatti daaraa ta'ee jiru bilchiginnaan
hawaasa nagaa balleessaa tokko malee woboo waliin hariiroo qabdu waraqaan eenyummaa keessan yeroon irra darbeera sa'a 12 olitti deemtanii fi fuulli keessan haaraadha jechuun namoota mana hidhaatti darbuun guyyoota erga mana hidhaa tursiisaniin booda mirga wabii qarshii hanga kanaan waammadhu jechuun qarshii namni sun qabate hin beekne itti murteessuun irraa saamaa jiraachuu jiraattonni himan. Baashaggar aanaa dugdaa magaalaa Maqii keessatti akka jiraattonni magaalichaa ONM itti himanitti gochaan waraanni sirnichaa magaalaa fi gandoota aanichaa 20 keessatti raawwachaa jiru kan uummata hedduu qeessaan irraa buqqisee fi jireenya itti hadheessedha jedhu. Namoonni sababa qabatamaa tokko malee waajjira poolisii magaalaa Maqii keessatti argaman hedduu ta'uu fi namoota kanneenis bakka lamatti qooduun namoota maallaqa guddaa qabanii fi giddu galeessa akkaatuma diinagdee isaanii harkaa saamaa akka jiran himameera. Itti dabaluun namoonni maallaqa gaafataman kana kanfaluu hin dandeenye hedduun ammoo baatii dheeraaf mana hidhaa keessatti gidirfamaa akka jiran dabaluun ONM itti himaniiru. Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuurutti loltoonni Abiy Ahmed osoo gara faannootti badaa jiranii hawaasa nagaa irratti ajjechaa fi saamicha raawwatan dabalata isaaf jaal urgufaa diina. Murnoonni bilchiginnaa ilmaan Oromoo sobuun qawwee hiikkachiisaa ilmaan alagaatti immoo hidhannoo jabeessuun finxaaleeyyii Amaaraaf haala mijeessanii kutaalee Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii labsuun uummata akka baalaatti harcaasaa jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuurutti loltoonni Abiy Ahmed mooraa sirnichaa keessaa osoo gara faannootti badaa jiranii hawaasa nagaa irratti ajjechaa fi saamicha raawwachuun ibsameera. Guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa adoolessa 24 2024 aanaa Amuurutti nama maqaan isaa obbo Asraat Fayyisaa jedhamu jiraataa ganda qilxuu xuuquu kan ta'e bakka addaa laga Bofaa jedhamutti akka horiitti haala suukanneessaa ta'een qalanii ajjeesuun saawwan isaa 30 ol kan ta'an jalaa uffatanii deemuu jiraattonni gandichaa ONM itti himanii jiru. Aanicha keessa finxaaleeyyiin Amaaraa namoota 10,000 lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuun ilmaan Oromoo baay'eetti jireenyi golgolaa'ee jiraachuun ni beekama. Kaaba Shaggar aanaa Dagam keessatti loltoonni sirnichaa walitti dhukaasuun wal ajjeesan. Dabalata isaaf jaal haqaafan fayyeera. Dhiiga namoota nagaa guyyaa guyyaan dhangalaasaa fi manneen haadhayyeessaa irratti gubuun uummata Oromoo dhiiga boochisaa kan jiran loltoonni bilchiginnaa faayidaa dhuunfaa fi taayitaa irratti wal loluun mooraa keessatti wal ajjeesuu itti fufanii jiru. Dugaleessa Oromiyaa Kaaba Shaggar aanaa Dagam ganda Qundee Hagamsoo keessatti waraanni tiksitoota Impaayera Itiyoophiyaa adoolessa 22 2024 walii isaanii walitti dhukaasuun itti aanaan ajajaa 1,000 ajajaa isaa ajjeesuun ofiifis of ajjeesee jira. Galgala tokkotti ajajaa 1,000 fi itti aanaa isaa kan dhabe Piipiin rakkoon waldhabdee isaanii miidhaa uummatarraan gahaa jiran irratti akka ta'e barameera. Kaaba Shaggar magaalaa Fiichee keessatti qondaalli waraana bilchiginnaa waraana isaarraa shakkii waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu horachuun poolisoota humna addaa 2 fi raayyaa ittisa Impaayera 3 halkan dirqama qabdu jechuun magaalicha mooraa torbanashee keessaa baasuun gaafuma adoolessa 22 ajjeesu maddeen waraana bilchiginnaa raata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraatti caasaaleen bilchiginnaa hawaasa doorsisan bal'ina isaaf jaal kennaa saba. Bilchiginnaan ham hojiin isaanii hin jirre afaan dammaroobaa harka isaaniitiin immoo garmalee uummata irratti gochoota suukanneessoo adda addaa raawwachuun kan beekaman lukkeeleen bilchiginnaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraatti hawaasa nagaa doorsisaa jiraachuun beekamee jira. Ganda Karrajaanoo jedhamu keessatti gaafa adoolessa 22,2024 aanaa irraa dhaquun waajjira gandaa banaa jedhanii hawaasa walgahii baasuun ganda waggaa 2 fi baatii 3 oliif diigamee ture dirqiin ijaaraa yoo hin ijaartan ta'e tarkaanfii seeraa isin irratti fudhanna jechuun doorsisaa turu maddeen keenya ifoomsan. Bulchaan gandichaa nama Shoomaa Shaashuree jedhamu itti aanaa isaa nama Namee Kabbadaa jedhamuu fi nageenya gandichaa nama Injiguu Maammoo waliin ta'uun uummata gandichaa kanneen dararaa kan jiranii fi yeroo ammaa kanas hawaasni yaaddoo guddaa keessa jiraachuun beekamee jira. Godina Lixa Shaggar aanaa Meettaa Walqixxee keessatti waraanni gabroonfataan bilchiginnaa abbaa maatii tokko rasaasaan rukutuun ajjeesan. Bal'ina isaaf jaal bilisiisa bahan waan qindeeffatte qabdi. Ergamtoonni sirna gabroonfataa bilchiginnaa Impaayera Itoophiyaa tiksuuf dhamaan yeroo irraa yerootti gochoota fokkisoo kanneen akka saamicha, hidhaa, ajjechaa fi qe'ee uummata nagaa ibiddaan barbadeessaa oolan irra deddeebiin goleewwan Oromiyaa cufa keessatti dararaa hamtuu uummata
irraan ga'aa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan faashistoonni murna PP kun godina lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee gandoota garaagaraa keessatti manneen jiraattotaa gubuun qabeenyaa saamanii namoota nagaa hidhaatti guuranii jiraachuu yeroo darbe gabaafnee turre. Ammas gochoota badii isaanii kana ittuma fufuun godinuma lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee ganda coffee miinqee jedhamu keessatti ergamtoonni murna PP kun adoolessa 22/2024 abbaa maatii afurii kan ta'e nama maqaan isaa Adinoo Gaarii Bultoo jedhamu mana qabuun ajjeesanii bakka itti gatuu jiraattonni onichaa ONM itti himaniiru. Korri miseensota jaarmiyaa ABO godina Awurooppaa kan bara 2024 biyya Swiidiniitti bifa ho'aan geggeeffame. Jaal Hacaaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Jaarmiyaan ABO biyya alaa godina Awurooppaa kora miseensota kan bara 2024 bakka itti gaafatamaan jaarmiyaa ABO biyya alaa Jaal Qajeelaa Siraajii dirree irraa bilbilaan irratti argamanitti bifa seena qabeessaan geggeeffame jira. Kora guyyaa kaleessaa adoolessa 26/2024 bakka ilmaan Oromoo miseensonni fi hooggantoonni gurmuulee gamtaalee fi godina biyyoota adda addaa irratti argamanitti geggeeffame. Kora kana irratti gorsaan ajajaa olaanaa fi koreen ABO idil addunyaa Jaal Jireenyaa Guddataa, gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa koree ABO idil addunyaa Jaal Cachaa Goobaa fi gaafatamtuun sabquunnamtii fi miidiyaa koree ABO idil addunyaa Jaal Lalisee Roobaa qaamaan kan irratti argaman yoo ta'u, Jaal Qajeelaa Siraaj itti gaafatamaan jaarmiyaa ABO idil addunyaa dirree irraa kara bilbilaan kora kanaaf ergaa dabarsanii jiru. Korichi kan jalqabee akkuma aadaa fi duudhaa Oromoo eebbamaan guddootaan yoo ta'u, itti aansuun ilmaan Oromoo qaqqaalii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif jecha wareegamaniif yaadannoon taasifamee jira. Kora kana irrattis labsiin hojii jaarmiyaa ABO godina Awurooppaa dura ta'aa godinichaa Jaal Dr. Lubabantii Ujuluun kan dhiyaate yoo ta'u, gabaasa dhiyaate irratti marii bal'aan geggeeffamuun korichi ibsa ejjennoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa hidhannoon milkeessuun hidhannoo xumuraa akka ta'e ibsachuun golabame. Kora miseensota guyyaa kaleessaatti aansuun har'a adoolessa 27 mariin hawaasaa kan geggeeffamu yoo ta'u, hirmaannaan uummata Oromoo Awurooppaa keessa jiraatanii sadarkaa ol aanaatti eegamus himamee jira.